تقبل الله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعدها كل الأعوام. عيد مبارك، 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 عيد مبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وأحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان خبجمتوتا هردفتوتا فوركس انترتيمنت أرانتنا قيان إيدا تخنم بيا أدى تثنين دا وجاجرتان بقى عيد الفطر برا كما في دبا فريف أفرتمي شنيتن اثنين جيجتا إيدا قيان أرانتنا mana nama guddaa tokkotti argamne bifa bareedaa ta'e kanaan qophii bareedaa tokko isiniin gahuudhaaf namoota amma asitti wajjin mul'annu kana wajjin sagantaa ajaa'ibaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti waliin turtan guyyaa iidaa bareedaa akka waliin dabarsinu ammumarraa kaanee waadaa isiniif galuu jalqabna. Egaan akkuma jalqabarratti birraan jedhee baga iidaan isin geessiniin jechuu barbaanna. Hundi keessan amantaa muslimaa kan hordoftan hundi keessan iyyuu baga ayyaana waggaatiin isin ga'e. Akkuma inni mata dureetti jedhee sagantaa iidaa kana nama mana namaa kabajamaatti Team Forex wajjiniin sagantaa bareedaa sagantaa ajaa'ibaa isaa dabarsuudhaaf kunoo qophoofneeti jirra. Hundi keenya iyyuu irra deebiidhaan baga ayyaana Iidal Faxiriin isin ga'e. Egaa na dura haasawanii fixanii jiranii waan ani jawaabu barbaadu. Baga Iida Faxiriitiin isiniin ga'e nama addunyaa irratti argamtan musliima taatan hunda keessaniif faamiliin tiyyees walumaanuu isin hundaanuu baga Iidaan isiniin ga'e isiniin jira. Tole arraan tanagaa guyyaan iidaa kanneen hundi keessanuu bakka jirtanitti guyyaa bareedaa akka dabarsaa jirtan abdii qabna. Nu waliin ammoo Forex Entertainment waliin iiddi waan ajaa'ibaati fakkaatti arraan tanagaa mana haadha siinqee ililli amsaanii yookaan haadha amza amma dura illee beektanii Forex Entertainment irratti nama isin dhiyeessinee seenaa ishiitii fi bu'aa bayii ishiin keessa dabartee fi uummata Oromootiif ammoo maal akka ishiin godhaa turte sagantaa keenya ammaan dura ishee wajjin taleen irratti waan hedduu takka waliin interview goonee haasofnee jirra. Waa'ee ishii arraan tanagaa irra deebinee asirratti isin himuu fi miti nama dhugumatti biyya tana keessatti wantoota hedduu baqattootaa fi akkasuma nama waan gurguddoo hedduu milkeessee ammallee Oromoo karaa danda'u hundaan saba ishiitiif waan hedduu godhaa jirudha. Arraan tanagaa mana ishiitti argamneeti affeerraa bareedaa kana nu qopheessite. Asitti Iida Alfaxirii bara 1445 kana bifa ajaa'ibaatiin asitti dabartaa jirra. Isinis hanga dhumatti yoo nu waliin turtan waan ajaa'ibaati agartanii sagantaa keenyatti mee dabruudhaan duratti gaa nuti arraan tana nama guddaa biraa tokkoon nu keessatti jira. Namni kun ammoo barsiisaa yuunivarsiitii Kaayirootii fi akkasuma
imaama masjida Oromoo kan magaalaa Kaayiroo keessatti argamu nama asitti taraawiyaa baatii guutuu nu salaachisaa ba'ee Haafizul Qur'aan guddaa nama akka sheekatti biyyatan qabnu tokko nu bira jira. Sheekh Muhammad Jamal isallee ammaan dura Forex irratti agartanii turtanii saniin malattuu namni hedduutu beeka. So innillee nu wajjin jira akkasuma obboleessa keenya tokkotu jira. Kunillee sheekha ogaala lagarratti kaafkata. Sheekha ni kaata biraa qabna. Bu'ee nu bira jira. Akkasuma Hamad Darasaatti kaata koo jira. Hamza nu jira. Waliin ta'an. So sagantaa ajaa'ibaati arraan tana isiniif qabannee as jirra. Guyyaa iidaa Foorexii wajjin shambaa jecha hanga dhumatti warra wajjin turtan sirriitti isin bashannansiifne jennee jirra. Gara tokkollee deema nu waliin hanga dhuma. Sagantaa keenya eegaluun duratti gaa Sheekh Muhammad Jamal du'aayin nu eegaltamu maaliin nu eegalta? Egaa du'aayini silaafis guyyaa iidaa kana du'aa guyyaan iidaa yoomul akli wa shurbi guyyaa nyaataa dhugaatiti. Bismillah alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة آمين مديدة آمين في أحسن الحال آمين اللهم تقبل منا القليل والكثير آمين اللهم اجعلنا من أهل الصيام آمين اللهم يا ربي يا الله آمين يا حي يا قيوم آمين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك آمين ولعظيم سلطانك آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ربي يا بريدا خنا نجيس قالنا خنكيتي يا ربي ورا كنمتجا رمضان جيسي إيدرتي مچوران akkatti wal argu yaa rabbi nu taasisi amiin gamoo kanaan ugaa baga geessan isin keessanuu isin jechuun barbaada. Egaa haadha Hamzaa yookaan haadha siinqee teenya obboleettii teenya irraa akkana bareechitee asitti nu afiruu keetiif hedduu nu galatoomi. Baga iidaan siigeen siinjaa atis nama baga iidaan isiniin gee jettu yoo qabaatte salaamtaa tanteetii wajjin akka nuuf dubbattu. duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warrumti as dhuftan kunu duraan dursee baga walumaan rabbiin ittiin nu ga'e Eidul Fitri Eida bareedduu gartee soomana baafannee har'a Eid waliin godhuu kanaafi dhugaa dubbatuuf sagantaan har'aan tanaa isinitti xiqqaatti kanaafuu inshallah fuuldura bal'inaan itti deebina. خلمدان جتشو بربادو أبوليا هي المان أرمو هندما وخولين بين في خول بين سمبر دبرة أمة إسلامها هندانو بقرب بين التين سنجي تشونين بربادا إيدا يدو تخيري تملكي ربنا وهاقول Ayyee daawwattoota kan keenya sagantaan keenya haala kanaan jalqabeeti jira. Sagantaa ajaa'ibaa akka ta'u abdii guddaa qabna. Dhugaa dubbachuuf taanaan sagantaa akka kanaa hojjettanii nu waamuu keessaniif ammas irra deebinee isin galateeffachuu barbaanna. Mee ramadaanni alanaa maal fakkaata mee isin biratti akkamitti ramadaana baastanii akkasumas immoo iidiin alanaa maal fakkaatame? قالت هم بالسخية رمضاني لقوا رمضان بريدة لا الحمد لله ربنا سينوجيتو صد من صومني بافتشو وان تبعتي متي أكسم جا ورا رمضان خنا هم بافتين إسلام أمة محمد قبائل تناخي الصخرة فول ربي ديم لي رب رحمته عقدو في ورا خنا دور دبر لي رب رحمته عقدو في نتمو جار راس كيني الحمد لله رمضان هدو بريدة إدلين بريد لك الحمد والشكر Ayyee guddaa galatooma. Tole mee haadhamta ramadaana baranaga ati ramadaanni hedduu biizii turte ramadaana keessa guma ati walii gabbiitu agarra ramadaana kana mee ramadaana akkamitti hojii baay'ee yeroo ati hojjettu agarra birraan haadha ijoollee lama qabda akkamitti yeroo san argattee waan dila san hojjechuu dandeesse fakkeenyaaf ani yeroo ati meeshaa ati biyyoota garagaratti ergituu fi meeshaa konteenara amma guyyaa ati achitti meeshaa dhugaati wanti gooti yeroo argu meeshaa hedduu yeroo ati biyya addatti ergituu fi wantoota garagaraa akkami yeroo argatte ammoo dubartoonni gaa yeroo soomana gamta akka gibiitii ta'an ijoollee qabda mana keessatti akkami yeroo walii sigeetti. Galatoomi birraa gaafii bareedduudha. Namni tokko hogga waanan hojjedha jedhe dirqama ejjennoo isaa murteessa. Sa'aa isaa qoqqooddata. Yeroo
خانس قدي تدبر جويات وقبر الأوجا سومنا برنا أكا سومنا دراني اللي مت أكا ملين بيزي توري هجي أددا غير أفريقيا كبا خانت سوجي ليجلم تنيجرتي أكا سوم برامو أسون هاجلتهم تو إرجع سوم بيسسا هجي من خيانة عقوته أكا ملين ما ملوني دبلي وفتا أسانتي جاني ده تيجر جريساني ونسون أكا ملين بيزي نقوته الوجا جروجا akkuma fedhastaanan yeroo khiyya irrifataadha yeroon deemee bituu yeroon fiduu yeroon erguu jireenya mana khiyya keessas alhamdulillah faamilii ni jirti namoonni waan takka takka na gargaaran haa galatoomani kanuma kanaan egaa wal dandeessaa suma jireenya khiyya dabbaruu ture. Waaw maashaallah hedduu takka bareedara. Yaa keessatti jireenya biyya bakkaa kana keessatti dafanii toora keessa seenuu yookaan siistama keessa seenuun dubartummaadhaan wal qabatee baay'ee ulfaataadha waan ta'eef biyya bakkaa keessa jirra. Akkasumas immoo beeksisa kan kee ergaasuun si beeksistee gabaa hedduutu dhufaa jira jedhanii mindaanasuu akkamii achumatti dhaabbate immoo itti dabalee ergaa waan argine waan ta'eef kanas keessa akka gaafannu sababni isaa Galatoom saaq gaafii bareeddudha. Asuun dhugaa dubbatuudhaaf obboleettii xiqqoodha. Cinaacha qaama fayyarraa nam tokko asaantii yeroon halkan itti bilbilee hirribaa kaasullee nan qaba. Yeroon dirqamarra kaayee uffata duddarratti baachisee ofee mana ishiitti galchullee nan qaba. Asuun nama diinagdee waan hojjetu miti dhiin ishiitu kiyya. Hedduu nama jireenya kiyya keessatti haala hojii kiyyaatti utubaa kiyya jee abdadduraa takka asaantidha. Ishillee ngaa. Gamanumaan galatoomtu. Haa galatoomtu hedduu. Edaa nuchuun gaafa kanatti itti uffiftee akkatti dhaabdee suuraa maxxansi sun ishiidha. Ani ashaangulliitiin ta'e. Ishiidha. Kana dhibu bareeda hedduu kana dhibu wayi warra alaa qofa namni hogga dhufe gaaratti huccuu asaantii san feenaa jiranii beekee tokko akkanaan jee gama kaasanitti fe'aa buleeti meeshaan tun julmaan meeqaa jee beektee annaan galle yaaboo meeshaa julmaa akkamitti baantaa callee qabdii hagurraa qabdii hamataa qabdii hamurmaa qabdii maal jedhanti ma lakki akkas hin jenne julmaan meeqan sin jee haboo julmaachuun akkam jechuun boleessa fayyadu binte naan galle bara kophaan gurguramtu walumarra gurguramtiin jaan laa halaas duba meeqaa naan isaa akkam baantaa boloo dubbeen dandeetuun naan galleen jeen beete jenaan lakki bar tamitti keessanaa wajjin baanaa jee yaaboo huccuun na saadhaammoo ishii hogga fudhatuudhaaf jumlaa jechuun isii wajjin jechuudha uffata sana ammoo gudbiin naagalutti beekee ishuma wajjin baanaa jee bareedaadhaa tafa wayaa hoo nasuma fudhattaa ishii immoo ogumaa lubbuu nama shan irraa gaa kudhanii kafaltee fudhattaan jee hangas guddiidha jechuudha akkas ta'e lakki jee micoon tassan qaalidha lakki teenyaa miti micoon ta oromoo kutaa kudha takkaati walaakin ammoo gatiin ishii ulfaattudha ishii yoo barbaadde gumaa nam tokkorraa ilaa nam kudhanii kafaltee fudhattaan jee waa hedduun kun nama jechuu xiyyataa isaa I think inni ilaalee tumuu irratti ashaangulliitii ta'e ashaangulliitii walirratti beekaa akkasii dhugaa alakki ani ammoo kan inni ashaangulliitii jee ammeenyaa otoo taane ashaangulliitii irraa utuun haala bareetii cuufin jee. Amma dijin kallo dame no kallo sonte asun beita kallo jamu futi ko furtetu kabdi bifti siis immoo ashaangulliitiin mooffannetti qaamu sana fakkaata beekaa arantana ida duma biyya tanatti takkitii sana goonaa takkitii sana irraa baaneet moo gadhiifneetti
Lagi mana menduga jenne, duga mati ucun tu nak buliti wan kamti tene arra derubai. Ada di sini mate. Ayyaa daawwattoota Asumaan keenya sagantaan keenya baay'ee kan namatti toludha. Hamma immoo gara ustaaza keenyaatti dabarfannee waan tokko tokko gaafanna. Biyya baqaa keessatti barsiisaa yuunivarsiitii akkasumas immoo ramadaana guutuu salaachisaa ba'an. Ustaazee biyya baqaa kana keessatti barsiisaa yuunivarsiitii akkasumas immoo salaata taraawii guutuu nama sagachiisaa ba'edha. Ramadaanni alanaatii fi akkasumas immoo iidni maal fakkaatame? Alana jechuun qabaranaa jechuudha. Galatoomii Isahaaq dhugaa dubbachuudhaaf baatiin ramadaanaa dhufiinsi isaa baay'ee nama gammachiisaa ammoo gaggeessaan isaa ammoo hedduu nama gaddisiisa. Ramadaanni silaa bifa qabaatee objektii tokko tahee akkuma namni tokko gizee wal bira keessummaan tokko dhufee hiriyaan kan kee tokko si biraa gaggeessitu jala deemtee boolee dhayxee gaggeessitu ta'ee addunyaa tanarraa wanni silaa namni gaggeessuu qabu itti maramee dhungatee guyyaa nagaa wal nu agarsiisu jeetti dhaammachuu barbaade silaa soomana ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf halkan edaa gaafa ramadaana khatmii goonee xumurru akka namni tokko namni zaata qabu kasi wajji dubbatu kan akkaan jaalattu addunyaa tanarraa hiriyaa kan kee qaama kan kee ilmoo teetirraa akkaan kasitti aanu haadha mana keetirra kasitti aanu akkaan hoggasi dhiisee si biraa deemu soomana ta'uudhaan arge. Dhugaa dubbachuudhaaf gammachuun ni jirti har'a iida silaa rabbiilleen illeen akka jee ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون جگو يا رخنا نياتني akka gartee takbirtaa gootanii sirritti gartee rabbi nurraa haqee baluu yettanii gartee gammachuu keessan ibsattanii fi guyyaan guyyaa nyaataa dhugaatiti. Kanumaa ta'u malee garuu halkan gaa san dura halkan khatmii quraanaa goonu kana dhugumatti gammachuun injoon ijaamu tokko hin jirtu. Tokko inni nama gaddisiisu mee nama meeqa soomana kana keessa kalubbuudhaan soomana kana lubbuun dhaqqabee oduu soomana kana xumurin kan gara ganda akhiratti godaane meeqatu jira. Kan bara dheengadda akkanumatti waliin turre meeqatu jira. Kana si yaadachiise jechuudha ramadaanni. Namni mana ofii keessatti ollaa ofii keessatti nama awwaaliin hin jiru. Kun immoo gaa sunnaadha duuti gartee ni dhufti ni deemti akkuma sanii soomanni gaa akkuma gaa ati jette xumurarraa gaa hanga eegalarraa hanga xumuratti qabsoo isa wajjin turre gaa namni nama salaachisu itti gaafatama just responsibiliin isaadha ulfaatadha. Quraana nama dura dhaabbatta kana wajjin gaa haalli jiru challenging more effectively ni qaba. Rabbi nammoo si gargaara beektaa gaafa bakka akkasii si geessu just levelii kan keetiin wamati dandeessu tokko si kenna rabbiin oguu bakka san si kaa'u hojiinis ni jirti. Ani takkaa barumsaas hojii idilee xiyyaas hin dhiifne Kaayiroo Yuunivarsiitii achumaan barsiisa. Ganama sa'a deemeen sa'a zuhurii faa akkasii sa'a lama kana faa akka lakkoofsa biyyattitti san booda deebi'a sanoo boodaan qophaa'ee akkasitti gaa jabeenyuma rabbiitiin akkasitti soomana sanii hawaasa kana gaa gaggeessinee jenna gaa rabbii gaa guutuu amataan haa deebisu akka tokkotti gammachuudha akka guyyaa har'aa hoggulaalee akkan garuu isa kalee dheengaddaa fi kana gartee isaan adda baheen numan gaddaa jechuudha. Maashaallah hedduu takka bareedara. Meeshaa tana dura gaa yeroo soomana talaachiftu biyyarraa jalqabee jechuun hangaatitti mudannoolee garaagaraa nutti himtee turte mudannoo hedduu takka nama balchiftu nutti himtee turte yeroo hedduu itti qoblaa turre qaama dura nutti himte baranoo wanni adda addaa himte jirti. Tana dura isinitti himan hin dhageenye akka irra deebi'ee nu barbaada. Nuti dhageenya. Ati dhageenya? Gad dhageenya. Dhagoo barbaada. Tana irra deebitanii viidiyoo duraa irra ilaaltan. Nu warra akka amma ta'etti qoballa. Lakkee beektaa mudannoon tuni yeroo adda addaa jireenya keessatti ilmi namaa gammachuun mudataa, gaddaan mudataa, taatee nama kofalchiisuun mudataa, wantoota garaagaraatiin nama mudataa. Dhuguma dubbachuuf taateewwan dur mul'achaadhaa turte gaafa garii gizee deebitu sun hundi mudannaan sun hundi fookas namni waan sanitti xiyyeeffatu irraa kan ka'e irraa namni sun dogongoraa. Namni jaalaluma gartee qaburraa takka dogongoraa mudannaan akkasiillee nama mudanne amma gizee garii salaata keessa oduu jirtu. Anamma ergasii erga mudannaa durseen irraa wayii barta. Gizeen dhufee masjida seenu
nama kana nama salaatu duraan dabruu nama gartee halaalatti namni kuni gariyoo salaata sunnarra jiraate kallattumaan si deemee si dubbisuuf mala waan ta'eef wayirraa wayi barta nama kana waswaasuu dhaburraa nama jaalatu tokko akkaan gizee gari arge namni mumkin jaalalarraa nama kan oduu salaata keessa jiru garuu fuula rabbii dhaabbachaadha nama kamitti rabbirra jaalatta waan jamuun waan namatti waan dhagamtuuf salaata keessatti tokkoon keessan oguu salaata keessa jirtan akka nama rabbi argu يعني هسانا خيستي كن فكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أكنما إجال لي ربي أرجو يواتي أرجو باتمو إني أرجع جتة خناف الرجل دارا صلاة خيستي بوتا سجودا سنفعلالو برباچ سادا gara na yoo jenamni waan jaalatu waan addaa ta'uu mala waan saniin qalbiin namaadhaatuun ni waswaaste waan ta'eef hedduu tatabbu'aata waan akkasii hordofuuni waan barbaachisu atalaa kulli haal namoota waan akkasii mudataniif jaalala naaf qaban irraa kan ka'ee waan ta'eefi rabbiin isaaniifillee irra haa dabru salaata isaanillee irra haa qeebalu rabbiini niga mudannaan sun hundi isaadhaa waan san balleessuuf odoo hin taane sadarkuma imaanatti irraa haatee wanni sunillee garanallee dhufuu dandeessita jettuun wanni qaba jechuudha. Barana namni akkasii dubbisan jiru. Lakki barana barmatuma qaqqabadhee tanaanis bar jala achiin babaasu beekte ja'a bikka salaataa kana beektaa yeroo ati dhuftu namoonni sirriitti salaammatuudhaaf si dubbisuudhaaf yeroo baatii ramadaanaa kana immoo namni gartee hedduu sitti siqanii gaafa kanaa namoota wajjin haalli communication ati qabaattu murteessaadha. Namaafillee yeroo kennu si barbaachisa. Gizi gari nama kana gisa salaata irraa baate nama kan hundi dubbistee nama kana gartee bifa gartee namni kun hedduu zaamaan qabneen warafaan qabneen gartee walitti bu'iinsi namaa waliin cunqursineen nama kana dubbiftee haalli keetis wanni yoo ati jarjartee gartee akkanumatti kaatee akkanuma seenteetuma akkanuma kaatee kuttee namni haajaa takka waa si gaafatuutu mala ati imaama waan hedduu shari'aa irraa si gaafatuutu mala yeroos namaa kennuu keessatti haalli jiru bareedaa waan tureef jecha muddanaan akkasii barana bal'inaan hin mul'anneen jedha. Mee soqornaan boodaa kana keessa akkumatti du'aayin tunis dheeratte. Soqornaan boodaa kana dheeratte. Namuda deebita. Akan dhageetti birraan rabbi isa baasi malee osoo du'aayi dheeressanii cabsee ka'e jedhan. Mudannaan jirtu silaasanii gabbaasuun feene beeyta isuma isaa kanaatu kaasee waan kana ofitti tuttuqee guyyaan halkan 27 na fakkaatti halkan 27ti sagannee beeyta salaannee ani du'aayi keessallee du'aayi sana hagam takka daqiiqaa 40 taate hagam akka ta'ellee hin beeku du'aayi haga san dhaabbanne bara birraatu jee janii maal jennaan bar birraa alma jamaaltu siboo isheen ni taa'ee maal jennaan birraan ufumaafu miila ofirra barbaadee hogga isheen jilba qabatu miila ofirra barbaadee si taa'utti hin jiramoo dhaabbatutti hin jira jeete amudhii gadiin irratti adoodee miila ofirra barbaadee jee janii birraa gaafan qaaman siqee gaafa dhukkuba san naan jee dhugumatti ati teessati fi ati teessati gartee nu aduu hojjetee naan jee. Guyyaa 27 isheen taa'ee godhu jira malee dilee kana dhaabbatee hin dandeenye jechuun anka miila akkasii na dhukkube isa akkamitti dhukkubnee waan jiru gartee. Shakkeetiin isheen kun taa'u jira moo dhaabbatu jira akkana immoo isa kana nagarree kana duubatti taraatu jira. Tolagaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Arraan danagaa guyyaa iidaa guyyaa mana haadha Siinqee haadha Hamza illee amasaanitti argamne qophii bareedaa kana ittiin gahaa jira. Mudannoo fi muuxannoo namoota jiranii kana waliin taphachaa ammallee sagantaan keenya kan hedduu isin bohaarsu akka ta'edha. Gara tokkollee deemnaa nu wajjin iida shambaa jaayitiniin jenna. Akkasuma gaa kana jalatti argamu kun fu'ee maqaan isaa Saaroo Khayyaaniin. Saaroo kana namatti argama. By the way fu'ee jechuun Hafizul Quraan ta'e mucaan kun waggaa laalanti kaadha malee nama sheekati. Mee daawwattoota baga iidanitiin geejjiin ture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga Idul Fitri sani baga lumaan gwenye warra amatu di rabbina wadu daawwattoonni Forex Entertainment dhugumatti har'a ayyaana iidaa kana sababeeffachuudhaan mana obboleettii teenya haadha Hamzatti wal agarree qophii bareedduu dabarsuu jira jechuudha.
walumaanuu baga geessan jechuun barbaada. Tole gaafee fuyen akkuma reefu tana jenne nama sheekati biyyatti salaachisuu ture xiqquma kana ta'e galanti qaba kana mee ayyee tole mee gaafa duraanii akkaati masgiida salaachisaa turteedha kan odeeffannoo qabnu mee akkam ture duraan ati hafizul quraanii biyyatti hangam takka salaachisaa turte ammoo maaliif dhiiftee wanta Wallahi ati gaa jireenya kun bakka takka kan taa'u dhugaadhaa namaan dhaabbachuu turre alhamdulillah hafiz quraan osoo hin taane yaani quraana qara'een ture namaan nan dhaabbadha akka yeroo isheen hin jirre fa'aa jimmaallee ni salaachifna ati gaa Jummaa Innaa biyya bakka kana keessatti haalli jiruuf jireenyaa kunis akka yeroo biyya san siif hin ta'u akkuma waliin keessa yeroo akkuma waliin beenyu sitti jijjiirama. Yeroo dheertuu ati akkuma bakka biyya kana dhufneen keessumaa baay'ee dhufne asitti haalli jijjiirame xiqqoo walirraa hin deemnu qaama maqaan isin naan jettaniif haalli keessa ture walirraa hin deemu. Maashaallah garuu ammallee qara'uu jirtaati. Alhamdulillah qara'uu jirra. Sheekh guddaa fi tana keessaa qabnaa. Sheekh Umar Tawfiq Rabbi umurii nu haa dheereessu. Umurii isaa barakaa Rabbi keessa nu haa kaa'u. Qaraatii ittuma jirra. Ati gaa haala ta'an akka dursuunis waan jiru. Ittuma deemna inshallah maraafuu. By the way gaafa duraanii masgiidatti namatti duuban salaachisu boocifte yaani ammaan tana immoo maal boocisu jirta? Lawaasa keessa nan dhagini. Ati asitti sitee ati gaa haga danda'ame takka. Fiildii hojii jijjiirratti immoo akkamii? Mee imaamummaa yeroo amma duraa dabartee keessatti mudannoolee garaagaraa akka qabdu nuti. Wallahi imaamummaan dabarse keessatti dhugaa mudannoo ajaa'ibaatiin qaba. Gaafa tokko soomana keessa ramadaana keessa ani baay'een abbaa keessa sodaadha. Wajjin lolee masgiida anaa salaachisa. Tarawii soomana guutuu anaa salaachisa. Akka tasaa ta'e warra keenyaa wajjin walitti taaree qoonqoo nyaannee soomana furree masgiida dhageetuman bishaan qofa dhugeetuman namni nyaatumaaf ta'a namni naqoon qabu hin jiru. Salaata eegallee shaayii salaannee isheen salaachisee tarawii dabarsanii osuma salaachisu jiru rakaa jaa salaachisee rakaa lamaan nu hafe yeroon eegalu dadhabee akkuma salaa jiru lafa dhee. Qambil lafa dhee. Achi booda akkasumatti salaata isheen dhufee nuti waan itti qaxalee fite achirraa eegabaan booda maal ta'e jaanii yaani yeroo salaachisutti dhuguma baay'een quraana qara'ee hedduu tokko manguddoon tun gisee achirraa baatee du'aa hin haguuti. Eega salaanni dhumee maal ta'e jaanii abbaa kiyya gaafatanii abbaan kiyyas ni beekaa waan dogoon beekaa beektaa. Akkasitti manguddoon altee fudhanii tokko baay'een alkulee ture mana kamaa deemee itti fayyee itti qaanii turan abbaa kiyyatti warri masgiinni guutuun dhugaa lolanii turan. Kandi guutuu waliin Waliin lolanii. Amma reena kaluu qofa moo ustaazana guddisanii moo sheekha bira dabarsanii. Akka seenaa ta'e akkasitti waan ajaa'ibaa ture gaafa sanii seenaa ajaa'ibaatiin qaban sun akkas ture. Waan bareedadha. Abbaan keetti ati kanuma sheekaa kana baalagummaa ta'e jechuudha. Baraadeere. Egaa mee ararraa gaa guyyaan guyyaa iidaati. Mee mudannoo yoo qabaatte illee mudannoo ta'etirraa nu hime. Mudannoo iida keessa yoo qabaatte. Mudannoo masoomana keessa yoo qabaatte takka nu hime. Galatooma waa yeroo hedduu sammuu biyya keessa deemu tokko jira. Gaaf tokko nuti dhaloonni keenya baadiyyaadha. Hortee warra keenya baadiyyaaf magaalaallee ni jirani. Magaalaa tanarraa nu fuudhee naaf Abdulaakim keenya abbaa nuccuu idaa nu bitee machaaraa nu geesse. Nuccuu idaa gaaf san jarsi jaanii ni bitannee gallee beekte. Hoggaa bitannee gallu ollaan keenya tokko gamarra deemaa bitate. Achuu takkaa jira gamarra deemaa janiini.
Dhageessanii asii gabra deema. Egaa huccuun gamarra deema jira, aananii na dhiqii jira, dammaan na lolla'ii jira, miskiin nan tuqinii jira. Huccuun hedduu jiran beektan isin. Hayyee gamarra deema itti beeku. Amma hayyatin ollaan keenya kun akka huccuun jala kanaan furreedha garuu huccuun rakkoo shabeeta. Amma lafaa hayyatin utunni bareeddeen tanaa bitan malee jeequ gurra haadhee ijjiga. Hogganni isa baabaan situ maal godhate dhamaatu yoo huccuu nagaatan siifite huccuu nagayan gabree barbaadu. Ganama hidatiin qiyaamaa gandar dhaabe gaafa ijoolleen uffattee gabbaatu. Amma abbaan kiyya kabalee naarii hayyatan fiigee obboleessa abbaa kiyyatti dhaqe. Wayaa abboon jaanii barakkattuu nu abaluu faan gamarra deemaa bitatanii anjarsinaa bitanii jeetanii. Silaa jirtii tanaa irra bareeda. Jersirra qaali jersirra bareeda barsurra fashaa. Ati namni waan bitateefi. Namni waan bitateef natti bareedde gaa. Amma booda deera xiyyaanaa si bita. Ati maa yaadannaa si bita jechi fuudhee magaalaa dubboo dhageessitaa magaalaa huccuun magaalaa hin jirtu. Mana maabaraatii bitanii bar waan irraatii miti. Huccoota warra qacaana miskiina uffata malee bunaan guuranii wadaa. Amma waan ijoollummaa hoggan yaadadde waan takka wayiin amma hoggaagaa haala amma ijoolleen jirtuu fi haala gaafa nuti ijoollummaatti jirru gaa amatatti huccuu hogga takka bitannaan dhibe hoggaa takkatti san dhugaa abbaan keenyaa galatuun waan bareeddu nuu bita. Walaakin amma hoggan haala namni duraan irra kutee fi haala ammaa kan wal maddii qabee laale hedduu yaani wanni sun sammuu xiyya keessatti na dhagamti. Waan kana wal qabatu. Guyyaan soomana ture. Obboleessa kiyya magaalaa nageessatti naa bite kophee fi huccuu jiinsii qamisaa fi wanni walirra jira gaafas walumarratti gadu jaakkeetaa fi kofoo qaba naa bite kophee takkaa jira kophee akka sharaata dur tokkaa jira san naa bitee gale gaafa gallu ijoolleen taa'ibban kiyyaa huccuun isaan bitatan sanuma kanarraa adda adda malee huccuma jiinsitanii kopheen adda adda immoo isaan kophee siniikara tana bitatanii kophee dheertuu hangaatii siniikara dur takka san bitatan aan tana naa bitan malee guyyaan iida. Magaalaan cufa. Egaa amma iidan naa bitan malee jeetin jee lafatti virgee huccuu sanuu daballeesse buroonni magaalaa nageessa. Magaalaa nageessa obboleessa kiyya. Kophee tana barbaadanii dukkaanni banaa agartee uummata namni tokko amantii musliimaa warreen hordofne tokko qabanaa ni jira. San dhaqanii kophee bitan. Amma kophee bitachuu sanii miti amma kophee bitannee gaafa garagallu obboleessa kiyya kun nyaata nyaatudha mana hoteelaa ta'e. Hojii ta'e. Hoggaa ta'e manuma hoteela guddaa kana ta'e. Ani nyaanni naan fedhuu fi kan inni fedhu addatti. Inni maal ajjeete beektaa? Xibsii nyaanne jeeti. Xibsii tana ajajee xibsii jeeta. Hoggaa inni dhufu xibsii maan dhufin. Ani biddeen manni nuuni jira kana wanni nyaadduuf maal? Jee qiyyaama godha. Maal beeta? Daabboo fi shaayiin fedha. Daabboo fi shaayii malee jeetin jee daabboo fi shaayii hoggaa jedhee inni gaafate hoteela guddaadhaa hin jiru jecha. Hangan mana nyaadhu na eegi hin eegu ati qiyaamaa lubbuu tana dee hangan inni nyaatu kutee achi na fuudhee daabboo dhage daabboo kutee ani biddeen akkamitti nyaataa hoteelaa magaalaa dhufee egaa magaalaa dhufee akkamitti biddeen nyaataa daabboo shaayii guyyaa mana jirti mana keenya daabboo jirti hin jirtu wanta keenya daabboo magaalaa dhaqee qofaa fidaami baqaatanii fi daabboo magaalaa guyyaa sana dhufee akkamitti namni biddeen nyaata jeetiin lolee iyyee hangi inni nyaatu bar dhaabaa dhaabbata kutee akkasitti fiida. Kanaafuu ijoollummaadhaan akka jeeqaa ta'e isin tilmaamuu dandeessu waan ta'eef. Dubbii keenya irratti darasummaa dhaqxee darasummaa gara durri dawaa kana dhaqxee kanumaa ammanutti ijoolleen callistee hunduu keessas dhiittee naanii. Maali beektaa tuni gaafa bakka takka biyya biraa dhiitte wanti hundi haaraa namatti keessattuu karaa diriiraa kana ijoolleen wanti ani amma gaafa san bakka biraarraan dhaqee baratuu ture. Madrasaa naannawa keenyaa kana kutaa waa xiqqoo ol deemte madrasaan hin jiru. Qaraatii tana achi dhiifteetuma qaraatii taante ammoo yoo biyya akka diriiraa biyya akka adaamaa tana dheeyte barumsuma idilee kana madrasaa wajji qaraata. Fakkeenyaaf naannawa keenya manni barumsaa quraana keessatti qaraa barumsa kaanis wajji qaraatu hin jiru. Takka darasummaa deemtee quraana qofa qaraatu takka barumsuma saayinsii kana qofa qaraata malee hin jiru. Gaafa saniitti lameen walumatti qara'uu yaanii diriiraa tana ni geessan. Gaafa ni geessan wayiin biyyattii beekaa namni deemu kun
مدرسة جديدة أنت ندرو جديدة أنت خفنا قولنا نيتي جديدة أما تقطع قديم نكاني جبه بلال تي بلال كنا تقول لنا أنا متوم أنا منوي مال مسوي أنا أقوم متوم فرداد وكوا أبدا هو بقى قاعد نتين طلعنا ده خفنا قولنا ني وده جبر أدو by the way جمال علي أنا جمال علي عبد الله أبدا جوالي بلا خيمة يعني mana kita tuh kau bakar awan tiana. Isa bera malak apa nak kani? Acak kani sejamal janin khabra tuh kujer. Isa tani boleh tahu ini sem family tiga dua tahun tidak. Malak acak nak pidi. Malak tengah apa cita kau tuh kau rapor karsi tak apa karsi lam karsi ni rapor dami. Bodera kau rumah an bekar roro tak kena titade kan mau jualnya kan tetap ya jualnya ke biaya ganda kayaknya tuh jualnya na mami kapan aja aku jualnya canda coba ay bo aman kayak aman ada kau kendo kopi bapak dia teman acak ada Jamal berada ke kopi mati kita nih jalan petinju kopi sih pun kita menang nanti anak kita sahabat tinju kata di mana kan nih hoi benar kita terus jualnya aja kan kapan kita ni du adin nak adin mati adin nakal tambah yang dari laut tinju akan di dia kali Iya wana jaibati guddaa galatoome anammoo maaltu na mudate beektaa uffataan kan wal qabateeti naannoo keenyatti baadiyyaa keessa dhalannee guddanne iidaan kan wal qabate yeroo ayyaanni iidaa kun nuuf Arafaattis haa ta'u soomaa kan ramadaanaattis haa ta'u lakkoofsa ayyaanni dhufeen uffata nuuf bitamu gammanna nu baay'een keenya amma abbaan kan koo ayyaana iidiidhuma kan soomaa kanarratti jinsii haara warreef ba'aa surreedhaa fi kootii kana qabaa bitadhee naa bitee gale achi booda in urgaa beektaa uffanni magaalaadhaa dhufe kun waan ta'e waan ta'e salbaachi bakka adii bitan salbaachi suulee kaa'ee achumaan nama waa qara'e wayiiti uffanni kan kee kuni miicamuu qabaadhaan jedhe ati moo waan urgaa kana kamiin miiccitan jettee maaliif jennaan xaara ta'uu dhiisuu danda'a iidiitti naquun hin danda'amu naan jennaan tole jedhee jiinsiidhaa beeki dhaqee miiccee afadhe guyyaa kooruu didee halkanis irra bulee antinaa ta'u jedhee mana maarriba maaliin naqaba gaa achi booda yeroon ganama uffachuudhaa ka'u mooraan keenya kun horii keessa gadhiifama beektaa jabbii miila surree kootii kanaa gadi nyaattee fitteen achi booda iidii maaliin naqaree iidii hafeetuun bo'uu isa ijoolleen taphattu jechuudha bo'aan dabarsee gaafa sana baay'ee gahaa. Asura mbak kamu durani kau cuci bitani red media itu aja kamu kita bitani ucap gal-gal obatnya itu agak baru uti وجرب تقرا مجموعة Rafa belteri naafun bari ubeeta beri udi dia harga naafin bari guyyaan iida boru iida jaame ganama yooma naa bari huccuu idaa uffadhee rifeensaa si fasiina kana tolfatanii gaafa ijoollee deeman san yoomin tolfadhee dafee hanqalii deemee gurradhaadhaa yaada. Borta kali itu gurra terus. Angkaliit guurana mana namaa gisee dheedhe angkaliit na hanna waan ijoollummaa gisee ajatte amma akka waan sheemii si qabu tokkotti si dhaga'ama namni fuula fuun hin jiru deemu jee kasee aduu jira haqashii akkasii qalloo jira. Ati angkaliit gurra ture hundara di gurra ta'e maallaqa kana hedduu fadhaa maaliif eenyu galgala gisee olii qabamne eenyurree hedduu gurrate jenneetiti tatteenyee maallaqa lakkooyna. Warre dura kali dah halang gurra tu sudah malah gifti TikTok ra gurra tu toko pada jadi. Karena sangka Itu agak kami ya, tinggal berani karena nanti. Fuulli kan koo kana waan akkanaatiin ta'u. Twitter kita hari ini. Guyyaa tokko immoo mudannoo tokko isiniif dabala. Iidiidhuma kana oolaa keenya tokko dhukkubsatte. Oolaa dhukkubsatteetu achi qalamte. Qalamtee jennaan iidiin boromtamaa isaati. Iidii dhaqee adaadaana guddiste tokkoon qaba. Nurraa baay'ee fagoodha. Bosona keessa deemneeti deemna. An adaadaan kan koo foon kana nyaattu malee ofii keetti nyaadhu jedheetan dide. Achumaan faazariin foon irraa qoodee geessiif naan jedhe. Karaa guddaa wayii karaan guddaan jira fagoodhanni
Isa kana yoon deeme dafteen qaqqabadhu jeetan bosona keessa gute beektaa. Gaafa bosona foon akkasitti baadhadhee bosona keessa deemu jaldeessa baay'ee sodaadha beekti. Jaldeessan beektu miti naannoo keessa jira jaldeessi. Jaldeessa. Ka boqqolloo nyaatu kan. Hoomaa jaldeessaa kan jedhamu jira. Achii booda karaa walakkeeffadheen jira. Jaldeessuma walakkaatti nuuf arge. Jaldeessi foon kana harkatti arge. Na duukaa fiigu asiin eddeen na kudhabe. Guyyaa guutuu itti bosona keessa fiigu jechuudha. Achi foon harkaa feestaaliidhaan kukkutanii fixanii foon dhumeera. Achi fiigee dadhabee muka wayii argadhe muka laaftoo innaan jira achi jala taa'ee ituun taa'uu achumatti hirribni na qabe. Achitti rafee galgala giseen lafaa ka'u waan bosona walakkaan jira. Achi booda iidii akka kanatti hin dabarsin bosona keessa rafaa oolee mana gala. Foon geessi jaanis kan nuti abaarsoora sanii fudhattee eegaa bultee. Gaafa ijoollee waa hedduu takka adda buutedha. Gaaf tokko immoo masgiida dafee talaachisuun isin keessa yeeti. Dafee masgiida gaggabaabtu jira. Isin keessa yeeti dhufee. Isaa kee? Mucaa tokko biyyatti osoo salaatu jiru gam waladdaaliin aamiin jee innaa haatee naa gajaam siin hin jenne gaayee Salaati jabsee otuma salaatu jiru innaa haatee naa inni innaa gabaabtu isaa jedhe achi gargalatti siin hin jenne gaayee gartee jenne hawee dhuga bantaa qabde salaata jabdu tani gaayee namni sadiin. Waan kana hiriyaan kan koo wajjiniin kitaaba qaraanee dhufne qariyaa deemne achi booda wal dorgommii keessa seennu yeroo wal sagachiifnu. Achiitu nu sagachiisu quraana dheeraa wayii ol fudhate. Quraana sana harkaa bade. Achumaan itti guutee fi hayyee jedhe fudhatee deema. Ammoo bakka ta'e ga'ee harkaa bade beektaa. Ammas ittiin guute. Aboo qoyee asa badhee fida maaltu si cinqanaa jedhe. Ana tu sirra caalaa beekaadhaan akka kana maa hin jedhe sagadamu. Mudannoo ishee kaasanii wal fakkaate. meeshee kan haasofsiisa. Xiqqillooti jedhe. Laa bargo inni kanaa kun beektaa mudannaan ni jirti ijoolluminas dabalatee wanni garii ni jira. Nama wayiitu asuma Finfinnee kana ijoolluma wayiitii. Ijoollee kana amma quraanuma fasdeetuma akkas lafaa ka'uu barbaaddu. Gaafa imaamaa ni salaachiftaa jedhaniin fookasiin xiyyeeffannaan isaanii waan salaachisuun gartee rakaa sana irratti maaliin qaraa qofa qophaa'e seen. Ol ka'eetuma hoggaa mu'azzinni iqaamee jedhu azaana booda Allahu akbar jedhe. Faatihaatti dhiisetuma quraana duraan alatti xiyyeeffatee akkuma Allahu akbar jeen xiyyeeffatee maal qara'ee miti wassamaa'i waxxaariqin qaree jee barsimaa jee bara dhukkee irraa kaasee faatihaa dhisee faatihaa malee salaachisanaan jee afaan nunaa himaa barsimaa akkasii mudannaan gariin ni jirti xiyyeeffannaa namaati amma asirratti wanni ilaaluu qabnu mudannaa wanni jedhamu kun wanni nu barbaachisu lafa akka ibaadaa irratti wanni nuti xiyyeeffachuu qabnu nama san intention ta'uu don taane hojii gaggeessummaa itti gaafatamummaa bahuu hin dandeenye irratti baadhachuutu rakkoo san fide. Namni kun gaafa bakka isa fakkaattu walikulli maqaamin walikulli maqaalin walikulli makaanin maqaam jedhan bootuma hundaa'uu bakka gartee namni dhaabbatuu qabu jira. Sadarkaa sanitti ilaalla. Inni ma biraa warri yeroo baay'ee nuti amma warri nama salaachifnu kuni si duuba namni dhaabbatu nama quraana haafizas ta'uu mala akkuma inni jee kana yoo afaanii bade yoo imaamtichi kun bakka san irruma likkii jiraatee konfidensii dhabuu jira. Sirri jira qaraatee keessan konfidensii dhabuu mala. Konfidensii san bareechuudhaaf jecha waan akkasii amma kana fakkaatu mudannaa tiyyasan keessatti amma isa afaan amaaratiin naan jeesan awwa tikikkilnoo jeesan namni tokko sirri jira gizee dhaggeeffattu illee teeshina jira quraana kana banatee dhaggeeffate si duubaati qaraa jirtaame hamataa urgufatu ni jira bar akkasitti ni jira bar gaafaan irra deebi'ee ol deebi'ee ofii akkasitti ni jiru shakkoo gana keessatti argu
أو تككل نقط اللي يجي أما كون سر جرتات في تشوزادي فأنا مرتيني أو تككل نقط القتل الأستاذ نانجي أما نمتنو قسم بكده بريكينج تكشوا على فيجرا ما لنا نما صلاة خير سنجرا مستحيل أنا ما كاميرا نقصان وفي اللي صلاة خير سجراتو نمني كنا دوبا سنجيخون أتنا ما بر بقول نم تجون نما صلاتني لا تريمو نما على جرونا دبسو جرامو إن اللي أنا كتير أبو ما بيها بكرة سامبول بايزاوي وقص صلاني تمرو مولينغا فني بكرة ولا سجال لنا ما أدري إيه نوخا كنا جسوني اللي نجنن اللي نه أكسمت تخوني كسمة كوني إذا أنا ما سافان أبسانغن كفامي تدا أفريقيا أنا خيس سنو مجرا خوني سما مودن نيرو قباب دبي مكايرو تنا خيستي مودته سمالا مما أفريقيا تيرمني سنيرو باي وآخرتو لقرر وقمت تيرو باي يجي آخرتو لقرر لنا مسيرتنا دبس ما فهم براها سوا فان إنجليزيا سوا أكغارينا دبسا هو خرجنا دوفي أكغاري فيجي وأكو مثلا تفكرت سما صلاة خيس سجرون أولسيني فولا ساكت دورا نكنا جوجدا إني مكنا هاي صلاة مكايسة أني أكاد قتي نينغد دسي مالي فنان جالال تيروغادا دانغا أوقف فولا ربي دابن never جالال كسيس أسمان وني نتبرسيفنو وني جالتن غاف فولا ربي دابتو المخيت اللي تاتو وان فيت اللي تاتو والرب الرج على جالتو أكنجر في التيموك أبنا نمتشي مرة كمي جال لاموامي إدو صلاة خير سجرو على توانا دبسو بريف بيت أصلاً على تي رباعي أنا دبس رباعي دون تفيقنا دبسا قافا كسن أرجو صلاة سنة خير سجرا هاي يا ركجيجي أنا اللي مو اتفيق جرجلي بكر اتجرجلي من أنا متجرجلي تنين إن اللي سنبودا بقى أفتواتي أنا ما سنبودا والله دابت لنا مثلا إيه قرّا بونا وجيتين به بس إذا خسارة صلاة بافتو تقول إنهم تنو فين شتامني سالفتا إذا جالت دانغاك أبدي جالال رب الرجال شفني نموت اللي ونيتشون إمبرواجسو مدرنا نكنا كنا أسمانو برومسك أبدي شو تجارم مجرى إبادتي ولتنفتون تنبرا برا تاما كا ساكريفو يموتني مدرنا كنا يدجرا رقمتي غافا دائم نكون وفتا سالكن إيجا بولي الكرو في فوخنا نمتشو مامي تيجين سونغويا سنا كميت تولين ساكنا مثلا دي سودان جايب سايا يرانا رقمتي تشون نمتشو سن ما لفي جبيو فتا كونيا تسنا يو هنگ إسين غرغرم تتجبي ده تكالا لبيك نروك تباية ما جرى كوا كنا تجرا يوف دوبا ديبني نمني غافا جول منا وترى وفتا بيتتي هالكر الرف خيساتو وفتا رجال دون كبار غافا خوبي بيتدي وفن براو مامتي غافا خوبي بيتدي متى جالت تليفون امانو متى جالا خاتت خوبين بيت ورا واديات وغا بيتن حادن هدان صوتلي جاني ولتي لان لما تلتو ولتي لاني بكر فولن سونيس فولن اورغان سونيس دغمان اورغويتي بكر دوشينا مسلباجي تملي غافسن دغمان اورغويتي بكر اورغان سون ايبل لا فوق بيير ديمتو اكل كوش رامولتو بربانا لان فارتيرن دابتي جچايانا بيير دابنا هاروامي فانتن ولتي دي يامانا جلا بل استفار ولو لچو فانا درا فانا سنفالنا مدرنا نجول منا هدو نما بشنا سيسا سمبودا من جزيل بو بريغا واحد دودا وني جوان تفجيتشا كلا فكاتاچو إيجا خبجمتوتا هردفتوتا خينيا قبين كينيا إيدا أثمنا حمزة يوقعه إلى اللي همساني هذا ثيكه رأيتني بدأ برتاجرو أما اللي أكو متى تفجرا بكجرتني إيدا غاري أكده برتاجرتن أبدي كمنا إردي بني أما اللي إيد مبارك قبين كينيا أما اللي أكو متى تفجرا هنگا دوما سكنتا تنتي أما اللي نفانا ترى غرت كلن دمنا تنجان me fue atio gaba diruga wahid tro bedeta yadanno kaw mudanno idara wan takada tim ما أكمل تريقة تقبيتا جنما إدي جوجان إدي سومنا بافنة يرونا تقطع صلاة نمني يا صلاة إذا نمني ديمه يرونا تقطع أن بديت نرده واشوه أن لينا واني وانت تكاو سومن غرو سانة دبرتي نمني إذا ديمه إذا جنما جزء إذا أنا كامل كتاني مره كامل كتاني خنا ديمه جزء ناكو ندروتي صلاة مفديما julen kisan aku julen sabran kiya undi kamar kita nanjan ini kan nanjan David laga ini kata je
Gizin deemee qaamni kan dheerfu salaatanii as deemu jiran. Salaatanii namaan as deemu jiran. Akkasitti bu'aatiin galee gizin galummaan jee qarshan laakanite. Qarshanii isa sabde. Qarshan naa sabde qarshan laakanite. Wallahi. Hedduun gammadee bakka ni irraanfadhe bakka. Bu'aatiin dhufe maal taatennaan akkatti marqaama ni gadajee iganii dalaga laga deebi'ee gizin gadhachi deemu salaatanii afaan as deemu jiran. Guyyaa san yaani hedduun dhagaamee ture bahuun ture. Qarshanii noolee. Qarshaniin gadda kan kee jijjiirte jechuudha. Qarshana san sharaftee? Sharafii waa meeqa ittiin godhadde? Sharafuun qabdu ture silaa akka yaadannoo itti qabatu qabda. Waan dhugan asirra goggogaa jaanii jira beektaa? Butaa butee jennaan. Maal jennaan irra deebi? Maal Ipoppi? Butaa butee meeshaati. Jooli juus? Poppi kan. Butaa butee maal daabboo dubatti? Kanaaf bitatee irra oolee ijoollee sabban keessa afeeree wajjin bashannanaa oolee Akkana naagichi jenna beektaa ijoollee lolaa gisee bitattee bitannu yaa naagichi tara takka taa'immoo siifin kafalaa bar gaafa kiyyaa jennee wal qalatu turre. Guyyaa idaa sanamma namni akka kiyyaatti agallii fudhatee hin jiru. Anaatu hedduu nama hundara bashannanaa oolee. Maaliif isin salaanne? Qarshana qaba. Mudannoon biyya tana fakkaatti. Gaaf takka immoo namni nama salaatu jiru kana kophee baafataniiti namni hundi kophee lafa baafatee salaatu jira namni hattuun tokko eeggatee tama hanga namni hundi salaata hidhatu eegee kophee tana madaabaraa guddaa kana fidatee itti gurratu eege namni salaata cabsee namni narraa fuudhuu waan jiruuf dafee itti haratu eege tokko numa laala numa jaan salaata kata numa jaan gurbaan walumatti qabaafi booda laalee ogaa tana hundaa guuree taayitaa bira ga'u ilma salaatti cabsee talum jeerra gurbaa qabee jettu way gallakkise akkatti qabeet ummanni hanga salaatee dhufu tumaa eegee jettee eegale namni achii gabbee guutuu gurbaa cabaqanii salaatee cabsee maal feeta kophee nama biraa guuruu jira gurbaanis namni salaatee cabsu jeeti usee guuru. Kophee isaa hanga gairiitti obseemi. Hin dandeenye samboota. Kophee sana akka cimaatti bitate barannee rakkoodha bara. Akkasinitti dhufte beeka. Egaan daawwattoota keenya sagantaa guyyaa iidaa kana ani waliin jedhaa jirra kunoo sagantaa ajaa'ibaati. Mee dhumarratti wanni isin jettan yoo jiraate. Egaa daawwattoota keenya akka qophii iidaatiin bashannanaa jirtan akka sagantaa kanaan bashannanaa jirtan abdii qabna. Meegaa yaada yoo qabaatte waan nuun jechuu barbaaddu waan nu kofachiisu yoo qabaatte dabalataa itti nuyi deesii jennaadha mala. Galatoomaa hundumti keessanuu maashaallah mudannaa ijoollummaa irraa jalqabee laarraan tanaa seenaa gaafa ijoollummaa hedduu nu yaadachiiftanii nu kofalchiiftanii nu taphachiiftanii dhuguma rabbitti sagantaan fooreksii akka malee sagantaa bareedduu sagantaa bashannanaati. Hogguma hundaa ugaa hojiin teessan akkamatti haafoftuun isiniin jaa hedduu galatoomaa. Ayyee dhumarratti nama bagaa waggaa keessan ittiin jechuu barbaadde namaas akka dhuunfaattis haa ta'u gamtaadhaanis haa ta'u warra biyya jiranus haa ta'u warra biyya keessaas haa ta'u addatti nama bagaa iida geesse jettu. Galatooma buleeyyan kiyyaa abbaa kiyyaa Hasaanii Aliyyii bagattiin si ga'ee sooma iida dura bisee haa godhuun jaani akkasuma faamilii tiyya guutuu tagama haala tiyya tagama abbaa kiyyallee guutumattuu bagattiin isaan ga'e waan aayilaa tinya ta'ee hundumaa ugaa bagattiin isin ga'een jaan oduu nabaluuf yabalan jedhu. Mee ustaas nama bagattiin isin ga'e jechuu barbaaddan. Egaa guyyaan irraa kuni guyyaa akkaan gammachuu qabu. Asumaanuu guyyaa iidaa kana gaa namni fixrii ofirraa baasee fixuu qaba ture. Salaata dura tahuu qaba ture. Warri salaata dura gartee kafalee fixrii maqbuula. ومن أخرجها بعد الصلاة صدقة من الصدقات تاتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ما قرتي عادي سنتاتي صدق ما جزء برانا من خنته تاتي ورئي إيد صلاة بود خنته لا فترين توني قرتي تعوم جويا قرتي إيدا سن هل كان جويا في جويا توكو قرتي مسكين نقرتي هرك قليين التنجرات تجتشولا في السمانو جا
guyyaa iidaa kana hulaa cufannee odoo hin taane hulaa teenya bannee ollaa keenya maal argatan maal dhaban maal nurraa barbaadan maal warra ibiddi manatti aaru hamanatti aarree jira ollaa keenya wal quba qabaannee nyaachisuu keessatti hojjallee waliin dhuguu bunallee waliin dhuguu odoo taate ollaa keenya akkaan yoo nama amantii birallee hordofu taate haqa nurraa qaba asumaanuu dhaamsa garanaan dabarfanna itti aansuudhaan egaa rabbiin ka soomana qofaa miti khani gartee guyyaa iidaa kanarraayisi ibaadan rabbi itti fufti asumaan obboleeyyan keenya khani gartee gara forex entertainment kanaan daawwachaa jirtan ibaadan ittuma fufaa gizuma takkan dhaabbatu halkanii guyyaa kana rabbiin itti fufsiisaa jira yeroon gizuma takkan dhaabbatu ibaadan giz takkan dhaabbatu hadaraa soomana qofarratti geggeessitanii akka gartee masjidaa isin banne quraana sakka lafan keenye hojii idilee teessanii cinatti akhiraa teessanii akkatti fuftan asumaanuun dhaamsa dabarfadha asumaanuu gaa guyyaan keessan guyyaa bareedaa guyyaa iidaa haa ta'uun jennaa kullu aamin wa antum bikhayrin alaynaa wa alaykum ciid mubaarak isin jechuu barbaada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh egaa hordoftoonni forex entertainment egaa waa hedduu kaafnee taphannee guyyaa iidaa kana bashannana ajaa'iba irra oollee asumaanuu irra deebinee ammallee baga isiniin gee baga walumaanuu geenye warra amatu jedheef rabbi na godhu haadha abbaa keenya bakka jirutti bagatti rabbii isaanillee ittiin ga'e warra amatu jedheef rabbi isaan haa godhu ijoolleen saahibban kiyyaatilleen ijoolleen gandaa keessaafuu ni beekan isaan inspire fa'aan ribaa fa'aan ijoollee itti ni beekanii baga isin ga'een jechuun barbaada. Kanataanu birraa. Ijoollee gandaa bakka bu'ee bakka keessatti jechuun barbaada. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya qophiin iidaa yookaan qophiin iid alfaxrii bara 1445 as mana Ummu Hamzaa ilillee amasaanii yookaan haadha siinqeerraa isiniif dabarsaa turre mudannoo fi muuxannoo namoota garaagaraa kaafnee asitti waan hedduudhaan bashannaa turre jechaa isinis bakkuma jirtanii nu hordofaa akka turtan abdii guutuurraa qabna sagantaan keenya immoo akka hedduu isin bashannansiises garumaan abdachaa turuu keenya isinii ibsuu barbaanna kanneen addunyaa guutuurra jirtan hordoftoonni amantaa musliimaa baga iid alfaxrii bara 1445 isiniin gee irra deebinee isiniin jechuu barbaanna maqaa forex entertainmentiitiin iida bara dhufuutiin rabbiin nagaan nu haa gahu jecha soomana keenyas rabbiin nu haa qeebalu qophiin keenya kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura hambaylee masaa buura diinaa.